Goolessaan Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo dirqamaa fi maallaqaan goyyomsee gara dirree leenjiitti ergee leenjisee qawwee hidhannoon akka sirnicha tiksaniif bobbaasus waraanichi sirnicha tiksuu didee hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa adoolessa 12/2024 lixa Wallaggaa aanaa Begii Gandalaaloo irraa waraanni sirnichaa lama ba'uun waraana bilisummaa Oromoo harka kennataniiru. Waraanni mooraa Abiy Ahmed gananii ba'an kunneen hidhannoo guutuun qawwee AKMA lamaa fi boombii lama mooricha keessaa fuudhanii ba'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisanii jiru. Xumura irratti simannaa waraanni bilisummaa Oromoo godheef itti gammaduun kanneen meeshaa diinaa baattanii lammii keessan akka ajjeestaniif dirqamni isinitti kennamee jiru gara waraana bilisummaa Oromoo dhuftanii qabsoo saba keessanitti akka makamtan jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa haala Jimaraaree caasaan bilchiginaa dargaggoo tokko ajjeesuun namoota hedduu hidhan. Haala Itoophiyaa ola deemoo kumaatamaan karaatti kutaa nageen jenne bilchiginnaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimaraaree loltoonni Abiy Ahmed dargaggoo tokko ajjeesuun namoota hedduu hidhaatti guuruun himameera. Gaafa adoolessa 5/2024 ganda sochoosaa gammachiisaa jedhamu keessaa dargaggoo maqaan isaa Bashee Nagaasaa Hirphaa jedhamu badii tokko malee rasaasaa afuritti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu maddeen keenya eeran. Ilmaan Oromoo garmalee dararuu akka tooftaa ittiin aangoorra turuutti ilaaluun haala suukanneessaa ta'een hawaasa nagaa iraarsaa kan jiran loltoonni koloneel Abiy Ahmed gaafa adoolessa 7/2024 ganda misoomaa Dhangaggoot namoota maqaan isaanii Lammii Qaqqabaa, Dajanee Qannoo, Raggaasaa Xabbaqaa, Tasfaa Afataa fi Gaaddisaa Mararaa kanneen jedhaman badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa fi ergamtoonni sirnichaa addatti uummata Oromoo dararuuf godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti ajaja koloneel Abiy Ahmediin bobbaafaman dararaa hamaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamu yommuu ta'u godina Bahaa Harargee aanaa Malkaa Ballootti Luqqeeleen bilchiginnaa kun jiraattota dirqamsiisuun lafa isaanii qochisiifachaa jiraachuun himameera. Aanaa Malkaa Balloo Araddaa Firii Qabsoo jedhamutti caasaan murnamaa fi APP qotee bultoota gandichaa humnaan dirqisiisanii lafa isaanii qochisiifachaa kan jiranii fi qabiyyee lafaa duraan qaban irratti dabaluun bosona ciranii itti dabalchiifachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Adda dureen uummata aanaa tanaa garmalee daraa kan jiru nama maqaan isaa Ibsaa Jamaal Adam jedhamu ta'uu kan himan jiraattonni nama maqaan isaa Jamaal Maamad jedhamu jalaa muka waddeessaa inni ooyiruu keessaa qabu jigsuun dhuunfaa isaaf uummata itti bobbaasee soofsifachaa jira. Aga ammaatti isaan 40 ol mukicha irraa baafachuu isaa namoonni itti dhiyeenyaan beekan. Faashistii bilchiginnaa godina lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeetti uummata nagaa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun saamicha hidhaa dararaa fi ajjechaa kan durii caalaa jabeessee itti fufee jira. Aanaa Baakoo Tibbee ganda Adulaan jedhamu keessatti namoota maqaan isaanii obbo Geetuu Gabayyoo fi obbo Garramuu Gotee jedhaman yoo saamu obbo Geetuu jalaa midhaan nyaataa kanneen akka boqqolloo, qamadii fi garbuu kuntaala 10 ol akkasumas dunkaana isaa cabsuudhaan maallaqa qarshii 120 ol jalaa yoo saaman obbo Garramuu jalaa ammoo loon 3 fudhatanii jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Haaluma wal fakkaatuun waraanni faashistii PP ganda walqixxummaa bakka addaa Areeree jedhamutti uummata nagaa qe'ee fi qabeenya isaanii irratti dararuu fi saamuun eerameera. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoota maqaan isaanii Aadde Caaltuu Dhugaasaa jalaa loon 3, obbo Dassaalee Shawulee jalaa qarshii 30, obbo Wandee Oliiqaa fi Aadde Almaazee Gaaddisaa jalaa ammoo qabeenya jireenya guutuutti saamuun ishees badii tokko malee hidhan. Obbo Giddiisaa Bookaa fi obbo Yaan Abaa Woboo gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen gurmuu urjii marsaa 47ffaaf doolaara Ameerikaa 4,504 irree fi gaachana sabaa Woboof gumaachanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo yookiin Abaa Woboof jaarmiyaan Abaa Woboo biyya alaa godina giddu galeessa bahaa fi baha fagoo gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen jalatti gurmuulee ijaaramanii jiraniin marsaa 45ffaaf deeggarsa taasisaniiru. Gurmuu urjii magaalaa Raadaa doolaara 16,364 gurmuu jalatti kan ijaaran maadden qaanqee dhaabaa doolaara 79 hundeessaa Idiriisoo Nuuree dhuunfan doolaara 74 walii galatti doolaara 16,517 qarshii Impaayera Itoophiyaatti miliyoona 1,800 fi 50,100 gumaachanii jiru. Maatiin tokko guutuun woboo diinagdeen cimsuuf gumaacha taasisaniiru. Harmee Oromoo jaal urjii bilisummaa yookiin haadha warraa fi jaal bilisummaa gadaa abbaan warraa maqaan ilmaan isaanii falmataa bilisummaa, falmattuu bilisummaa, hulanii bilisummaa, marroo bilisummaa, biiftuu bilisummaa, dhaadhiyeessaa gadaa bilisummaa, loltuu bilisummaa, saglii bilisummaa, ifa bilisummaa biyya baqaa Awuroopparraa woboo diinagdeen tinnisaniiru.
Maatiin sabboonon Oromoo kun nuti miseensota maadhee jaal Elemoo Qilxoo fi jaal Marroo Dirribaa Lammeessati jechuun kaayyoo qabsaa'otni Oromoo hangaftii fi gameessi irratti wareegaman galmaan nageenya waadaa jedhuun qabsoo ABO WBOn geggeessaa jiruuf waxabajjii 22,2024 yuuroo 21,000 gumaachaniiru. Duula irbuu shinniigaa ABO WBOn taasisaa jiru diinagdeen utubne qabsicha milkeessuun bilisummaa fi walabummaa goonfachuuf nuti miseensotni maadhee jaal Elemoo Qilxoo fi jaal Marroo Dirribaa waadaa keenya haaromfanneerra jechuu isaanii gaba. Wantoota keenya oduu qabanneef ni dhiyaannee jirra. Oduu wajjin kan isiniin turu Zayituun Atubee asumaan na hordofaa isiniin jecha rakkoo biyya keessaa lixa Oromiyaa akkasuma gara baha Oromiyaatis kaabaaf kibba Oromiyaa keessatti rakkoo mudachaa jiru kama waliin daawwannu ta'a. Asumaan na hordofaa isiniin jecha yeroo ammaa kana humni waraana mootummaa gartee uummata nagaa irratti waraana banee uummata dararaatiin jira. Maqaa ABO jedhuun gadda keessa deemee uummata nagaa kana guureetiin gartee gara rakkootti yookaan gara beelaatti isaan saaxilaatiin jira. Akkasiin isin ijaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana uummanni dararamaatiin jira. Kun beelaan dararamaa kun rakkinna gartee deemee daldalachuu dadhabee akkasuma waan nyaatu dhabeen beelaan dhumaatiin jira. Akkasuma dararaa gama mootummaatiin uummata ragaatiin jirtu hedduu gartee kana nama yaachisuu gama ABO gartee waraana bilisummaa ABO deeggartan jechuudhaan ganda keessa deemanii uummata dararaatiin jiranii. Dararaan uummata dararaatiin jiran gartee Oromiyaa lixaa keessatti yeroo miidhaa uummata ragaatiin jira yeroo ammaa kana. Akkasuma aanaa Sirkaa keessa godina Arsii akkasuma Harargee Malkaa Balloo keessattis akkasuma gartee godina Wallagga keessattis akkasuma naannoo adda addaa Oromiyaa keessatti dararaan uummata ragaatiin jira. Maqaa ABO jedhuun uummata miidhaatiin jiran isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana maqaa ABOtiin uummatni gartee mootummaan siyaasaa keessa galchee uummata gartee itti fayyadamutti jira isiniin jaa. Uummanni miidhaa fi saaxilamaatiin jira. Beelaanis saaxilamaatiin jira. Gama biraatiin saamamaatiin jiranii akkasuma qabeenyi saamamaatiin jiranii qabeenyas irraa gubaatiin jiranii. Rakkoo fi hedduu saaxilamaatiin jira uummanni yeroo ammaa kana isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Gama ABOtiin ammoo deebiin kennamaatiin jira jecha. ABO'n yeroo ammaa kana daangaa ilaa daangaatti akkasuma baha Oromiyaatiif dhiyaa Oromiyaatiif kaabaaf kibbaan hundaa'uu irree jabeeffattee yeroo ammaa kana socho'aatiin jirti isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Mootummaan ammoo uummata gartee ABO deeggartan jechuudhaan uummata nagaatiin dararaatiin jira isiniin jaa. ABO'n gartee yeroo ammaa kana socho'aatiin jirti. Sochii ABO'n sochootu kana mootummaan ammoo uummatatti fayyadamee maqaa ABO jedhuun uummata dararaatiin jira. Gama biraatiin ammoo waraanni gartee fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoo fiindee ofii yaamu kuni naannoo Oromiyaas seenanii gartee Oromiyaa irratti dararaatiin jiranii. Oromiyaa dararaa fi miidhaa saamichaa fi qabeenya hanga loonii hunda saamaatiin jiran isiniin jedha. Kana garuu amma yeroo ammaa kana ABO'dhaan walitti bu'anii ABO'n dhooftee ofirraa deebistee jirti gara Shawaa Roobii kanatti. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru babal'ataatiin jira. Gama ABO'tii fi akkasuma gama waraana faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraa akkasuma gama mootummaatiinis mootummaan waan gartee wanni fiinxaaleeyyii Amaaraa uummata irraan gahaa jirtu kana innillee gartee mootummaa yeroo ammaa kana uummata irraallee dhahee deebisuu dadhabeetiin jira. Humni bilisummaa Oromoo ABO'n yeroo ammaa kana dhahee ofirraa deebisaatiin jira. Daangaa isaa kabachiisaatiin jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu keenya akka qabannee isinii dhiyaanne waraana gartee gama mootummaatii fi akkasuma gama ABO'tti deemaatiin jiru gara uummata gartee uummata nagaa kana siyaasaa keessa galchanii akka siyaasaatti itti fayyadanii akka qumaaraatti itti fayyadamaatiin jiranii. Uummata keenya rakkoof saaxilaatiin jiranii beelaanis saaxilaatiin jiranii akkasuma uummanni keenya bahee galuu dadhabeetiin jira daldala dadhabeetiin jira. Jiraachuuf uummanni yaaddoo ta'eetiin jira. Gama biraatiin ammoo ijoollee karaa irraa guuraniitiin gartee akka waraana hidhatanii gara ABO yookaan gara waraana faannoo fiinxaaleeyyii Amaaraatti bobbaasaatiin jiranii kan leenjiin fudhatin. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dargaggoon Oromiyaa qeerroon Oromiyaa biyya keessa jirtu yeroo ammaa kana jiraachuuf rakkatteetiin jirti.
nama tokko agarraan gartee gara mana hidhaatti dabarsanii mana hidhaatti gabbaasanii gara waraanaa leenjii hojii gara waraanaatti geessanii ijoollee Oromoo naannoo adda addaa keessa deemaniitiin qocaatiin jiranii akkasuma gugguuranii walitti qabanii gara waraanaatti oofaatiin jiran isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya jiruun Oromiyaa keessaa hadhaatiin dhufaatiin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana jireenyi Oromiyaa keessatti gartee Itoophiyaan hammaachaatiin dhufaatiin jirti. Itoophiyaan yeroo ammaa kana Oromiyaaf ta'aatiin jirtu isiniin jechaa qeerroon Oromiyaa yeroo ammaa kana jiraachuu dadhabdeetiin jirti. Bahaa gala dadhabdeetiin jirti. Walitti guuranii miskiina haadha hin qabne kaabbaan qabuuf kaabbaa haadha hin qabne walumaa galattuu walitti qabanii gartee gara mana hidhaatti guuranii mana hidhaatti gayyaasanii gara waraanaatti oofaatiin jiranii. Namni tokko gartee qeerroon Oromiyaa karaa irra deemu yookaan bahee galuu dadhabeetiin jira qabameetuma hidhamee gartee leenjifamee gartee leenjii sanillee kamaanaan ta'in torbaan lama sadii leenjifamee gara mana hidhaatti gartee eegii gabbaafamee booda gara waraanaatti oofama. Akkasiin isiniin jaa namni wartee waan jiraatu nu dadhabeetiin jira isiniin jechaa waraanni bilisummaa Oromootii fi waraanni mootummaa akkasuma waraanni faannoo fiinxaliyyi Amaaraatis wanni kun hundinuu gartee Oromiyaa keessatti deddeemaatiin jirti. Rakkoon Oromiyaa keessaa kun babal'ataatiin deemutti jira isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun keenya qaqqabnee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Asumaan na hordofaa isiniin jechaa kabajamtoota keenya.